Harka fuulee hordoftoota Afran Qalloo Digital Media oduu guyyaa irraan tanaa qabannee dhiyaanneet jira. Oduu waliin Samiir Jootee. Naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti namoonni miliyoona 5 ol sababa gogiinsaa wal qabatuun miidhamuu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaan dhimma mirga namoomaa gabaasa isaa walitti qindeessee ifa taasiseeti jira. Bal'inni oduu kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti namoonni miliyoona 5 ol sababa gogiinsaa wal qabataniin miidhamaniiru jedhe waajjirri dhimma qindeessaa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti akka beeksisetti. Waajjirri qindoominaa haala waliigalaa mirga namoomaa Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa torbaan lamaaf walitti qindeeffatee kilaastara fi dhaabbilee gargaarsa namoomaa waliin ta'uun qopheesse kaleessa gadhiise. Akka gabaasa kanaatti jijjiirama qilleensaa walitti bu'iinsa siivilii dhibeewwan adda addaa fi haalli namoomaa Itoophiyaadhaa yeroo gara yerootti hammaataa akka jiru hubachiiseeti jira. Qindoominni kun akka ibsetti waqtii rooba birraa fi qorra guutuu biyyattiitti oomisha qonnaa fooyya'aa fi rooba gahaa argamsiisuu isaa haa ta'u malee gargaarsi nyaataa gurguddoon kan namaa turuu dubbachuudhaan hanqinni nyaataa ciminaa fi gogiinsi tibbana kaaba Itoophiyaa keessatti mudate sadarkaa hamaarra akka jiru agarsiiseeti jira. Uummata Itoophiyaa waliigala keessaa dhibbeentaa 10 ol hanga dhuma waggaatti gargaarsi nyaataa kan isaan barbaachisu eeruudhaan namoonni miliyoona 4 ol gargaarsa nyaataa ala ta'ee nyaata akka barbaadaa jirus himaniiti jiru. Kanarraa kan ka'e midhaanii hanqina galtee qonnaa babal'ina raammotii fi wal dhabdee hidhannoo naannichaa adeemsifamaa jiruun namoota miliyoona 3.5 ol hiyyummaadhaaf saaxiluu isaa gabaasni kun addeesseeti jira. Rakkoo kana furuudhaaf mootummaan federaalaa buqqaatota Walloo Kaabaatii fi Walloo Kibbaa gargaarsa nyaataa hatattamaa taasisuu isaa ibsee haa ta'u malee naannichi namoota 1,700 ta'an gargaarsa nyaataa hatattamaa akka barbaadan eereeti jira. Lammiileen kunneen gargaarsa kana keessatti hammatamuudhaaf taasifamaa jirus ibsaniiti jiru. Kana malees qorannoon naannoo Tigraayitti gaggeeffamu akka agarsiisutti hammi oomisha qonnaa sassaabbii jiddu galeessaa gadi bu'aa ta'uu isaa qindoominni kun jiraattota miliyoona 2 ol rakkoo hanqina nyaataa akka isaan mudataa jiru agarsiiseeti jira. Ji'oota itti aanan keessatti naannichi hanqina nyaataa horii beeyladaa dhibbeentaa 50 mudachuu akka malus eereeti jira. Haaluma wal fakkaatu waajjirri qindeessaan dhimma namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka ibsetti naannoo Affaar, Oromiyaa, Sumaalee fi Beenishaangul Gumuzitti balaan gogiinsaa wal fakkaataan mudateera jechuudhaanis gabaasa isaa ibseeti jira. Akkasumas dhukkubni koleeraa busaa fi buseen balaa fayyaa hawaasa biyyattii keessatti isa guddaa ta'ee itti fufuu isaa gabaasa isaa kana keessatti beeksiseeti jira. Oduu keenyatti aanuun waliigalteen Pretoria itti fufiinsaan hojiitti akka hiikamuu qabu biyyoonni 10 ol gaafataniiti jiru. Dabalata oduu kanaa Naasir Hussein akkatti aanutti isinii qindeessa. Bu'aa waliigaltee Pretooriyaan buuse jechuun tasgabbii nageenya lammiilee itti fufsiisuuf hojiin itti fufaan akka hojjetamu imbaasii fi ergamtoonni biyyoota 10 teessoo isaanii Finfinnee taasisan gaafatanii jiran. Ibsi waloo imbaasii fi ergamtoonni biyyoota Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, Niwuziirlaandii fi Noorweey baasan waliigalteen Pretooriyaa gama waraanaa mootummaa federaalaa fi loltoota Tigraay gidduu ture dhaabuun fi nagaa buusuun keessatti gahee qabaachuu isaanii ibsanii. Haa ta'u malee nageenya lammiilee waareessuuf wantoonni biroo dabalataan hojjetamuu qaba jedhan. Waraana hiikachuu, sochii waraanaa dhaabuu, deebisanii ijaaruu, marii biyyoolessa humnoota Eertiraa fi humnoota mootummaa hin ta'in lammiilee buqqaafaman deebisanii qubachiisuu, haqa ce'umsaa raggaasisuu, badii raawwatameef itti gaafatamummaa mirkaneessuu, hojiirra oolmaa waliigaltichaa to'achuu fi adda baasuu kan hafu ta'uu ibsichi addeessee. Qaamoleen hundi waliigalticha guutumatti hojiirra akka oolchaniif rakkoo jiru mariidhaan hatattamaan akka furan gaafanna ibsichaatu jedhe. Hokkora naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti mul'atuun wal qabatee dhiittaan mirga namoomaa naannicha keessatti mudachaa jiru yaaddessaadha jechuun qaamoleen hidhatanii socho'an lola akka dhaaban waamicha taasisaniiti jiru. Lammiilee nagaatiif eegumsi akka taasifamu, lolli akka dhaabbatuu fi mariin hunda hammataan akka gaggeeffamu qaamolee hidhatanii socho'an gaafanna. Oduu keenyatti aanuun imbaasiin Suudi Arabiyaa dorgommii hifzii biyyoolessaa marsaa tokkoffaa gaggeesse irratti namoota qabxii olaanaa gaggeessan badhaasuun isaa dhaga'ame. Imbaasiin Saudi Arabiyaa dorgommii hifzii hadiisa biyyoolessaa marsaa tokkoffaa gaggeesse irratti namoota qabxii olaanaa fidan badhaaseeti jira. Dorgommii kanarratti namootni biyya keessaa hedduun kan hirmaatan yoo ta'u guyyaa har'aa namoota sadarkaa biyya keessaatti Finfinnee hoteela Hayaat Reejansiitti badhaasuu irratti argama.
Sagantaa badhaasaa kanarratti Itoophiyaatti ambaasaaddara Saawud Arabiyaa kan ta'an Dr. Fahad Al-Humeydiin hoggansa Majlisa Federaalaa, Pireezidaantii Mana Marii Majlisa Dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa Sheekh Jamaal Muusaa fi namooti bebbeekamoon bakka argamanitti geggeeffamuu isaa marsaaleen hawaasaa gabaaseetii jira. Oduu keenya biyya alaatti yeroo achi dabarru haleellaa Israa'eel kaampii baqattootaa irratti fudhachaa jirtu dheekkamsa guddaa akaasuun isaa dhagahameetii jira. Bal'inni oduu kanaa akkatti aanutti isinii dhiyaata. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa haleellaa Israa'eel kaampii baqattoota Jabaaliyaa irratti raawwattee balaaleffatan. Haleellaan qilleensaa kun hooggantoota addunyaa Gaazaatti dhukaasa dhaabuudhaaf akka mirkaneeffataniif waamicha dadammaqiinsaa ta'uu qaba jedhame. Hoogganaan olaanaan Iraan Musliimtonni boba'aa fi nyaata gara Israa'elitti erguu akka dhaaban waamicha godheetis jira. Booliiviyaan hariiroo dippiloomaasii Israa'elii waliin qabdu addaan kutuun isiitis dhagahameeti jira. Chiiliin immoo imbaasiisii Israa'el keessaa guutumatti baasteeti jirti. Loltoonni Israa'el 9 guyyaa kaleessaa lola kaaba Gaazaatti gaggeeffaman ajjeefamuun isaatis dhagahameeti jira. Odeeffannuma kana wajjin wal qabatuun daayireektarrii hospitaala Indoneeshiyaa haleellaa Israa'el raawwatte kana yoo xiqqaate namoonni 50 du'uu fi namoonni hedduun madaa'uu himaniitu jiru. Isaan keessaa injiinarri tamsaasa Aljaziiraa miseensa maatii isaa 19 dhabeeti jira. Ministeerri fayyaa Gaazaa namoonni danda'uu waan qabuun hospitaala Indoneeshiyaa akka deeggaruu waamicha dhiyeesseeti jira. Gaazaatti tajaajilli intarneetii ammallee akkuma addaan citeetti jira. Gaazaatti haleellaa qilleensaa Israa'el gamoolee mana jireenyaa osoo hin hafne raawwatteen booda tajaajilli intarneetaa fi bilbilaa iddoowwan dabalataa garagaraattis addaan cituu isaa ibsameeti jira. Waraanni Israa'el erga waraanni kun torbee 3 dura jalqabeen booda hanga ammaatti Gaazaan iddoowwan hidhattoonni Hamaas argamu jettee 11,000 ol rukutuu isii Aljaziiraatu gabaase. Egaa hordoftoota Afranqalloo Digital Media oduun keenya ka guyyaa irraan tanaa kana fakkaata. Oduu keenya kana waliin qindeessuudhaan kan isin faana ture ana Samiir Jooteetii fi akkasumattis ogeessa teeknikaa Saalaa Abdulakiim wajjin ta'uudhaan isin faana turre Afranqalloo Digital Media hariiroo uummataa.